Jirra jirtu nagaan koo bakka jirtanitti isiniif haa ta'u hordoftoota kiyyaa akkam nagaa keessanii jirtu miti hundumtuu nagaadha. Warra chaanalii kana maatii taatan sabiskiraayib godhan hundi keessan keessummoonni illee miseensillee hundi keessan nagaa keessanii miti galata rabbii ana jira. Egaa nagaa kootti aansuudhaan viidiyoon kiyyaarraa kana fakkaata jechuudha. Kunis maaliin nunaan jettanii salaaxaa fattuush jedhama. Egaa fattuushiin gosa garaagaraatu jiraachuu danda'a. Akka ani hojjedhuu fi akka aadaaf amala mana kanaatti kana fakkaata jechuudha. Wantoonni ani asirratti qopheessee jiru kun akkuma argitanii kuni xiqil goommanii adii kun diimaadha. Kun immoo kasiisa jedhama biyya keenyatti goommana jedhamanatti fakkaata garuu goommana Habashaa miti. Yanda goggoreef dhiifama naaf godha. As keessammoo wanti hin jirreyyuu hin jiru barbiin jira, kisbaraan jira, nanaa'aan jira, bagdoonas hin jira. Wanti hundumtuu as keessatti argama jechuudha. Kanaaf egaa isa kana akkamittiin walittiin akka miksii godhu yookiin akkamittiin akka hin hojjedhu walumaan ilaallaa turtiin keessa naga xumura viidiyoo kiyyaatti na waliin haa ta'u. Tole hordoftoota koo amma hojii eegaluutiin jira jechuun salaaxaa kana hojjechuun waan badaa nama rakkisullee ta'uu baatu isuma kanayyuu namni hin beekne immoo jiraachuu danda'a waan ta'eef waan beeknurraa hamma beeknu waliif yoo qoonne cubbuullee hin qabu waan inni nutti lakkaa'ullee hin jiru. Egaa salaaxaan kiyya kana fakkaata jechuudha. Amma bishaaniin zabasa fi miicee owwaarri isaa keessaa yaa'ee jira. Amma gara kanaatti fida jechuudha. Keessa bishaan isaa akka keessaati sirriitti goguuf. Bishaan keessa jiraatennaan hin tabalaashaa. Hin gurraachaallee jechuudha. Kunoo amma dura kan bishaan qabu sun kunoo kanas jiru kana asitti fidee bishaan akka kanatti keessaa cuunfe jechuudha. Achii booda bakka kanatti naqadha. Boksii kanatti jechuudha. Maaliif yeroollee naaqusata akkasitti baay'isee yeroo tokko yoon hojjedhe yeroo isaan barbaadanitti asuma fuudhee itti kennuu qofadha. Maaliif hojii biraa faana wal bira gaafa qabnu waliin nuuf hin deemu waan ta'eedhaaf. Kun amma salaaxaan kiyya haala kanarra ga'ee jira jechuudha. Kisbaraa kanan jedhe baala dimbilaalaati. Kun immoo barbii kan jedhamu kun immoo baala abishii yookaan sunqoosa nuti jennu jechuudha. Kan biraan immoo naanna'aa fireeshiidha. Kanaaf isa kan akkasittiin hojjedhee xumureetiin jira jechuudha. Amma isa kamittiin darbaa isa kanatu hafe. Amma haala kanarra ga'ee jira jechuudha. Goommanas kukkutee gogsee bishaan isaa keessaa cuunfee asitti naqee jira. Inni duraa sun kunoo as jala jechuudha. Walitti meeksii yookiin walitti maku maaliif hin gurraachaa waan ta'eedhaaf akkasumattiin hin dhiisaa jechuudha. Amma wanti naafe kunoo warra as jiran kanaafi kana kaarotii jechuudha. Eessi hordoftoota kiyyaa kunoo xiqil goommanii sa'aatiillee kukkutee haala kanaatiin kukkutee miicee bishaan isaa keessaa cuunfeetiin jira jechuudha. Kunoo amma xiqil goommanii isa diimaas haala kanaan kukkutee xumureen jira. Isas fidee asuma gubbaa irratti hin dabala jechuudha. Amma wanti naafe kaarotiidha. Kunoo kaarotiin haala kanaan qophaa'ee jira. Kun immoo kiyyaariidha. Kiyyaari yookaan kuukambarsa jedhama. Egaa salaaxaanii haaluma kanaatiin amma hojii isaa xumureen jira jechuudha. Amma ni nyaachisuuf otoo hin taane akkasitti hojjedhee xumuree firiijii keessa kaa'uuf yeroo isaan barbaadanitti asuma keessaa baase irraa hiree hamma isaan ga'u kennuuf hin danda'a jechuudha. Kan akkasittiin hojjettan yoo keessan yeroollee isiniif qusata. Hojii biraa kan hojjettan yoo ta'e wal faana deemsisuun xiqqoo waan nama rakkisuu fi warri hojii isaa ammoo hin beekne barnoota warri immoo xiqqoo beektanii fooyyee warri immoo sirriitti hojjechuu beektanii ogummaan isiniif haa dabalamu jecha hagammaatti waan hordoftanii fi galatooma. Akkasuma chaanaalii keenya warri haaraa taatan sabiskiraayib gochuun maatii chaanaalii kanaa ta'a. Akkasumas viidiyoo jaallattan laayik sheer koomentii gochuu hin dagatina. Lafa jirtanitti nagaan keessa wajjin haa ta'u horaa bulaa.